Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif jilli isaaniin durfam Afrikaa kibbaatti mooraa imbaasii Itoophiyaa keessa biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaaban. Dr. Abiy pirojektoota manneen jireenya ambasaaddoroota ijaarsi isaanii xumurames eebbisiisan. Boordichi erga hundeeffame hojiin hojjetameef hojii waliigala itti fufu ittaanaa walitti qaba boordi qorannoo labsii yeroo ariifachiisaa Dr. Najaat Girmaan himan. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Aab Shimallis Abdiisaa inisheetiivii misooma paarkii biyyoolessaa ikooturizimii ifoomsan. Naannoo Oromiyaatti qonna gannaan wal qabate kunuunsa taasifamuuf keemikaalonni fararamaaf ilbiisota raabsamaa jiraachuu biiroon qonna Oromiyaa beeksise. Ittaanaan hoggana biirichaa Aab Dajjanee Hirphaa yeroon facaasaa xumuramu hordofee qonnaan bultoonni midhaan ooyiruu irraa kunuunsuu qabus jedhan.